odeeffannoo maddeen alaatii qindeeffannetti yoo ceenu Manchester United arganna waancaa Carabao marsaa lammaffaarraa eegaluudhaan taphata bara darbe Premier Leagueedhaan sadarkaa 15ffaadhaan xumuru akkasuma liigii Awurooppaatiin immoo Tottenhamiin mo'amuudhaan waancaa dhabuu isaatiin Manchester United kan kanaan dura baratamerraa marsaa tokkoon duubatti deebuudhaan marsaa lammaffaarraa eegaluudhaan waancaa Carabaotiin hirmaata kilaboonni dorgommii Awurooppaa keessa jiran marsaa sadaffaarraa eegaluudhaan dorgommii Carabaotiin kan hirmaatanii Manchester United garu bara darbe sadarkaa 15ffaadhaan xumuruunsa waancaa Carabaotiin marsaa lammaffaadhaan akka eegalu taasisee jira boru Manchester United kilaba liigii lammaffaa Grimsby waliin kan taphatu Manchester United dorgommii Awurooppaa irratti hirmaachuu dhabuun isaa yeroo boqonnaa akka argatu godhus garu yeroo garichi sirnaan hin qindoofnee fi tapha Premier League lama keessaa tokkollee hin injifannettiin torbeetti tapha sadi taphachuun amma leenjisaan garichaas Ruben Amorim waan barbaadanii hin fakkaatu ta'us garuu Ruben Amorim taphattoota hedduu waan qabnuuf jijjiirreetiin fayyadamna yaada jedhu kennaniiru Grimsby waliin erga bara 1948 yeroo jalqabaaf waliin taphatu yeroo sanattiin garuu Grimsby Manchester United irrattiin kilaba olaantummaa qabudha Manchester United bara 2014 garuu yeroo jalqabaatiif waancaa Carabao marsaa lammaffaarraa eegaluudhaan yeroo itti taphatu ta'a waancaa Carabao kanaan har'a Reading Wimbledon waliin taphata Cambridge United Charlton waliin Wolves immoo West Ham waliin taphatanii kan eegalamu leenjisaan Borussia Dortmund Niko Kovac immoo walii galteessa hanga bara 2027 dheeresseera bara darbe Niko Kovac fi miseensonni garee leenjistoota isaa Dortmund yeroo leenjisuu eegalan Borussia Dortmund sadarkaa 11ffaarra ture achirraa kaasuudhaan hirmaannaa Champions League Awurooppaa argate akka xumuru gargaaraniiru leenjisaan duraanii Bayern Munich Eintracht Frankfurt akkasuma Monaco walii galtee waggaa tokkoo fi ja'aatiin ture Dortmunditti kan mani Dortmund amma hanga bara 2027tiin waliigaltee isaan tursiisu mallatteessaniiru taphataa ta'uudhaan akkasuma leenjisaa ta'uudhaan Borussia Bayern Munichiin tajaajilanii turani kanaan alattiin kan dhalatanis Berliinidha lammii Krooshiyaa ta'an malee ammattiin Bundesligaadhaan leenjistoota ija kilabootaa keessa seenan keessaa tokkodha Director Sportii Borussia Dortmund Sebastian Kehl Niko Kovac leenjisaa tapha hunda xiyyeeffannoodhaan hordofu akkasuma kaka'umsaan dursuudha imala milkii bara darbe eegalle sana itti fufna yaada jedhu kennanii torbee jalqabaa Bundesliga Jarmaniin garuu Borussia Dortmund St. Pauli kilaba jedhamu waliin taphachuudhaan goolii 3 qixadha kan ba'anii qixa ba'uun isaanirraa hin eegamu ture haa ta'u malee garuu Borussia Dortmund qixa ba'uudhaan kan eegale kilaboonni akka Bayern Munich goolii 6-0dhaan ture kan injifate kanaaf morkii waancaa keessa turuudhaaf jalqabumarraayyuu qabxii 2 gatuudhaan kan jalqaban Borussia Dortmund kaarni Chouameni's mallatteessifachuu ifoomsee jira taphataan sarara gidduu Chelsea maqaan isaa Borussia Dortmund waliin wal qabate yeroo dheeraadhaaf ka'aa ture har'a ifattiin Borussia Dortmund euro miliyoona 28 mallatteessifachuu beeksiseera lammiin England umurii 21 kaarni Chouameni Chelseadhaaf taphoota 32 taphateera kilaba Bundesliga keessatti waliigaltee waggaa 5 mallatteessuudhaan Borussia Dortmunditti makame Chelsea gurgurtaa taphattoota ganna kanaarraa galii argate paawundi miliyoona 200 fi miliyoona 70 ga'ateera Noni Madueke Joao Felix George Petkovic Leslie Uguchuku Kerni Dwasbury Hall Renato Vega Armando Broha dabalate taphattoota 12 gurguruudhaan galii argateedha galiin kuni taphattoota 5 immoo ergisaadhaan kenneera gara taphattoota 17 ganna kana qofa gadhiiseera akka jechuuti miseensonni garee Chelsea 45 ol akka ta'anii beekama kanaaf Chelsea gurgurtaa taphattoota irraallee galii hedduu argachuu isaa kan namatti mul'isudha taphattoota mallatteessifachuudhaaf immoo paawundi miliyoona 200 fi miliyoona 77 qofa baasii fi galii kilabichaa yoo madaalchisne paawundi miliyoona 7 qofa baasee akka jechuuti ganna kana bu'aa qabeessummaa isaa sirnaan kan agarsiisu fakkaata Nemanja Matic immoo bilisaan kilaba Itaalii Sassuolotti makamee jira taphataan duraanii Chelsea fi Manchester United Nemanja Matic waliigaltee Olympic Lyon waliin qabu xumuruudhaan bilisaan waliigaltee waggaa tokkootiin Sassuolotti makamee lammii Serbiyaa Nemanja Matic bara 2009 gara England imaluudhaan Chelseadhaaf taphoota 120 Manchester Unitedifis taphoota 120 taphachuudhaan bara 2022 gara Roma imaluudhaan leenjisaa isaa duraanii Jose Mourinho waliin
liigii Awurooppaatiin hanga xumuraaf ga'utti murkachuun isaanii ni yaadatama. Kilaboota Firaans keessaa Stade Rennes akkasuma Olympique Lyoniif taphateera. Sassuoloon muuxannoo sodaatamummaa isaa fi dandeettii isaa nu gargaara yaada jedhu kenneera. Kubbaa dabbii galchuudhaan beekama. Nemanja Matic sarara gidduu haguuguudhaanis taphataa cimaa akka ta'e ni beekama. Amma Sassuolootti makameera. Hanga waxabajjii 30tti Sassuoloodhaaf taphachuuf mallattoo isaa kaa'ee jira. Naapoliin immoo Rasmus Højlund mallatteessifachuu fi taphataa sarara fuulduraa Manchester United Rasmus Højlund mallatteessifachuuf kilaboonni akka Atalanta, RB Leipzig fi AC Milan barbaadaa turuun isaanii ni yaadatama. Inni garuu ammas Manchester United keessa turuudhaan bakka isaa eegsifachuu barbaada. Benjamin Sheshkoon kilabichatti makamuun isaa lakkoofsa 9 bakka inni taphatu irraa akka fudhatu taasiseera. Yeroo qophii ganna Rasmus Højlund yeroo gaarii dabarsuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee garuu Benjamin Sheshkoon qubannaan isaa Manchester United ta'uun taphataan kun kilabicha akka gadhiisu taasisee jira. Naapoliin saffisaan jijjiirraa Rasmus Højlund xumuruudhaaf hojjechaa jiraachuu Fabrizioon gabaasee jira. Amma ergisaadhaan fudhachuudhaan bara 2026 ammoo dhaabbiidhaan mallatteessifachuu barbaadu jedhameera. Romelu Lukakuun miidhamuun Naapoliin Højlund akka barbaadu taasiseera jechuun ni danda'ama. Crystal Palace mu Manuel Akanji mallatteessifachuu fi ifatti Crystal Palace gaaffii dhiyeessuu baatus garuu taphataa sararratti isa gidduu Manchester City Manuel Akanji mallatteessifachuu barbaada jechuudhaan BBC'n gabaasee jira. Manchester City'n taphataa bara kana Premier League'dhaan ittiin fayyadamne Manuel Akanji irraa paawundii miliyoona 15 barbaada jedhee jira. Taphataan kun gara Manchester City yeroo dhufu paawundii miliyoona 13 qofadha kan itti ba'e waggaa 3 guutuu tajaajilee jira. Shaampiyooniin Turkey Galatasaray Manuel Akanji mallatteessifachuu barbaada. Akanjiin bara 2022 ture Borussia Dortmund irraa Manchester Citytti kan makame. Qaama garee Manchester City bara dorgommii tokko waancaa 3 fudhatee xumuree ture. Tapha Champions League xumuraatiin Manchester City'n Inter Milan injifachuudhaan shaampiyoonii ta'e irrattis taphataa jalqabarraa hiriireedha. Crystal Palace Mark Guehi kilabichi yoo gadhiise bakka sana buusuudhaaf kan barbaadaa jiru. Liverpool Mark Guehi mallatteessifachuudhaaf akka barbaadu ni beekama. Jijjiirraan Donnarumma gara Manchester City dhufu Ederson erga gadhiiseen booda beekamas jedhamee jira. Manchester City'n lammii Itaalii Gio Donnarumma mallatteessifachuudhaaf Paris Saint-Germain waliin haasaa jiraatus garuu jijjiirraan Ederson Moraes murteessaadha jedhamee jira. Kana dura Paris Saint-Germain paawundii miliyoona 50 gadi hin gurguru jedhee ture taphataa kana. Goleegaa kana amma gara paawundii miliyoona 30 yookiin immoo 35tti gadi buusuudha kan gabaafamaa jiru. Garuu Manchester City Ederson Moraes gara Galatasaraytti erga gaggeesseen booda jijjiirraa kana murteessa jedhamaa jira. Pep Guardiolaan amma James Trafford'n fayyadamaa jira. Tapha Premier League lamaan irratti tapha jalqabaa irratti Wolves waliin taphatan irratti Manchester City'n olaantummaa fudhachuudhaan injifachuun isaanii yaadatama. Tapha Premier League'dhaan Tottenham'n goolii 2-0dhaan mo'aman irratti garuu James Trafford akka qeeqamus taasisee jira. Ofattamanamummaa kan qabaannee fi taphataa dargaggeessa ta'uun isaa kana booda Manchester City'n Pep Guardiolaan taphataa kana ni fayyadama kan jedhullee gaaffii ta'eetiin akka itti fufuudha kan taasise. Garuu taphataa kanaan itti fufuu akka hin barbaannee fi Gio Donnarumma mallatteessifachuu akka barbaadan irra deddeebiidhaan gabaasaaleen ba'aa jiru. Amma Ederson Moraes yoo kan gadhiisan ta'e tarii shaampiyooniin Champions League Awurooppaa waggoottan darban Paris Saint-Germain waliin yeroo milkii dabarse Gio Donnarummaan gara Manchester City dhufuu akka danda'u ifadha. Odeeffannoo keenya taanuun Arsenal arganna. Pero Hincapié mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliin walii galee jira. Arsenal taphataa sararratti isaa Bayer Leverkusen Pero Hincapié mallatteessifachuuf dhimma dhuunfaa irratti walii galtee waggaa dheeraadhaan walii galanii jiru. Taphataan umurii 23 Pero Hincapién kilabicha gadhiisuudhaan gara Arsenal deemuu akka barbaadu Leverkusen ittiin himee jira. Taphataan kun hanga bara 2029tti waliigaltee isa tursiisuu qabaatus Bayer Leverkusen euro miliyoona 60 yoo argatan gurguruudha kan barbaadaa jirani. Mikel Artetaanis akka taphataa murteessaatti taphataa kana barbaadaa jiru. Arsenal gaaffii jalqabaa Bayer Leverkuseniif dhiyeessuu fi ergisaadhaan jalqaba irratti yookiin immoo bara dorgommii kana
ergisaadhaan fudhachuudhaan xumura bara dorgommii bara kanaammoo dhaabbiidhaan dirqama mallatteessifachuu waliigaltee isaanii keessa galchuudhaan gaafachuuf jedhamaa jira. Hinkaappeen erga bara 2021 taphataa sarartisaa murteessaa ta'uu agarsiisee jira. Bundesliigaadhaan irra deddeebiidhaan taphoota 166 Leverkuseniif taphatee jira. Taphoota 46 immoo biyya isaa Ekwaadoriif taphatee jira. Taphoota Bundesliigaa torbee kanarrattis taphatee jira. Leverkusen ganna kana Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Amin Adli, Granit Xhaka akkasuma Jonathan Tah leenjisaa kilabichaa Xavi Alonso waliin dhabuun isaanii yaadatama. gara taphattoota torbaa dhabeetiin jira. Erik ten Hag torbee jalqabaatiin Hoffenheimiin goolii 2-1 mo'amuudhaan kan jalqabani. Leenjisaan duraanii Manchester United Erik ten Hag Bayer Leverkusen leenjisaa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Jalqabbiin isaanii gaarii akka hin taane kan agarsiisedha. Sababbiin isaa taphattoota kana hunda dhabaniiti kan isaan jiranii. Amma taphattoota haaraallee mallatteessifachuudhaaf guyyoota muraasaafan kanattiin carraaqaa akka jiranidha kan agarsiisu Erik ten Hag. Portoon immoo Jakob Kivo mallatteessifachuudhaaf gaaffii dhiyeessee jira. Arsenaalis taphatichis tole jedhanii jiru. Jakob Kivo bara kana ergisaadhaan deemuudhaan xumura bara dorgommii dhufummoo Portoon euro miliyoona 25 achumatti kaffaluudhaan achumattiin taphataa kana hambifata jedhameeti kan eeggamaatiin jiru. Alexander Zinchenko, Fabio Vera fi Neelsenis taphattoota ganna kana Arsenaalii akka gadhiisan barbaadamaa jiranidha. Liverpool Alexander Isak mallatteessifachuudhaaf yeroo dhihoo gidduutti gaaffii lammaffaa dhiyeessuu danda'a jedhamaa jira. Jijjiirraan taphattoota ganna kana xumuramuudhaaf guyyoota muraasa qofadha. Kanaaf wiixata dhufu galgala saatii 6tiin ni xumurama. Jijjiirraan ganna kana dura garuu Liverpool gaaffii lammaffaa fooyyessuudhaan dhiyeessa jechuudhaan Newcastle eegaatiin injira. Premier League England darbiin sababa isaatiin uumame St James Park itti injifannoo Liverpool goolii 3-2 xumuramuun isaanii yaadatama. Daqiiqaa 100 irratti goolii Rio Ngomohan galcheeni. Lakkoofsa 9 irratti Hugo Ekitike kaleessas ga'umsa gaarii waliin goolii lammaffaa galcheera. Garuu Alexander Isak barbaadurraa hin oolle. Sababbiin isaa Liverpool keessattiin sarara fuulduraa isaanii haphateera. Akkuma beekamu Luis Diaz akkasuma Darwin Nunezin erga gurguraniin booda Ekitike lakkoofsa 9 irra gara qarqara bitaattiin baasanii fayyadamuudha kan barbaadani. Sanaaf immoo Cody Gakpo qofadha kan qabani. Kanaaf bakka sanatti taphataa lama akka qaban yookiin immoo jijjiiranii seensisanii taphattoota tapha jijjiiran waan hin qabneef taphataa sarara fuulduraa mallatteessifachuu ni barbaadu. Torbee darbes torbee kanas Federico Chiesa akkasuma daqiiqaa xumuraa irratti kaleessa goolii kan galche Rio Ngomohan goolii galchanis garuu taphattoonni kunneen taphattoota itti abdatamaniif Federico Chiesaan taphataa kilabichaa gadhiisuu danda'udha. Kanaaf Liverpool taphataa sarara fuulduraa mallatteessifachuun isaa waan hin oolledha jechuun ni danda'ama. Sanaaf immoo taphataan isaan jalqaba irratti hin barbaadan Alexander Isak erga torbee sadeen dura paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 10 mallatteessifachuudhaaf gaafate asittiin gaaffii lammaffaa hin dhiyeessine. Liverpool har'a gaaffii lammaffaa isaanii Liverpool dhiyeessuu danda'u Newcastleif jedhameeti eeggamaa kan jiru. Isak waliigaltee waggaa 3 Newcastle waliin isa tursiisuu ni qaba. Newcastle taphataa kana gurguruu hin barbaadu. Yoo gurgurameeyyuu paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 50 gadiin gurguruu hin barbaadu jedhamaa jira. Kilaboonni Saudi Arabiyaa maallaqa kana dhiyeessuu danda'u garuu Isak garas deemuudhaaf fedhii isaa miti jedhamaadha kan jiru. Inuma hoggantoonni kilabichaa Director Sportii kilabichaa kan ta'an Jamie Ruben akkasuma Jacobo Solis Isak mana isaa deemuudhaan akka dubbisanidha kan haasa'amaatiin jiru. Sky Sport qabatee kan ba'e garuu mana isaa deemuudhaan Alexander Isak mallatteessifachuudhaaf yookiin immoo kilabichatti akka deebuu fi garee Eddie Howe keessattiin taphataa murteessaa ta'uudhaan akka itti fufuu gaafatanis garuu Isak gara Newcastle gara Liverpool deemuu qofa akka barbaadudha deebii kan deebisee fi kanaaf kana boodas
liverpool mallatteessifachuu baatus newcastle taphataa kana gurguruu baatus alexander isak garuu kilaba kana keessa turuudhaaf fedhii akka hin qabnedha kan gabaafamaa jiru newcastle isak bakka buusuudhaaf yaaliin taasisaa jiran milkaa'aa miti jechuun ni danda'ama kanarra Liam Delap Joao Pedro Brian Mbeumo Hugo Ekitike akkasuma Benjamin Sheshko mallatteessifachuudhaaf barbaadaa turuudhaan kilaboonni biroo garuu taphattoota kanneen mallatteessifachuun isaanii ni yaadatama taphattoonnis Newcastle filachaa hin jiran Yohane Wisaadhaan alattiin Yohane Wisaan immoo Brentford irraa mallatteessifachuudhaaf yeroo lama gaaffii gaafatanii turan jalqaba irratti paawundi miliyoona 35 lammaffaa irratti paawundi miliyoona 40 gaaffiin dhiyeessan jalaa kufuun isaanii yaadatama Brentford paawundi miliyoona 50 qofaadha kan barbaadu taphataa kanarraa kanammoo dhiyeessuu hin dandeenye Newcastle kanaaf kaleessammoo Wolves irraa Larsen mallatteessifachuudhaaf gaaffii dhiyeessuun isaanii ni yaadatama gaaffiin kunis jalaa kufee jira walumaa galatti garuu Newcastle taphataa sarara fuulduraa mallatteessifachuudhaaf gaaffiin ganna kana taphattootaaf dhiyeessaa jiran kilabootaaf dhiyeessaa jiran jalaa kufaadha kan jiru taphattoota sarara fuulduraa mallatteessifachuudhaaf gaaffiin dhiyeessan milkaa'aa miti taphataa isaaniiyyuu Alexander Isak tursiisuudhaaf yaaliin taasisanis milkaa'aa miti kanarratti immoo Anthony Gordon kaleessa kaardii diimaadhaan dirreedhaa ba'uun isaanii yaadatama kanaaf tapha dhufu irratti illee kilabicha tajaajiluu hin danda'u kanaaf yaaddoo keessa akka jiranidha Eddie Howe kan ibsani Nicholas Jackson immoo carraan London gadhiisuu isaa baay'ee bal'atee jira kilaboota Premier League keessaa Aston Villa akkasuma Newcastle Nicholas Jackson barbaadanis kilabiin German Bayern Munich taphaticha waliin walii galuudha kan gabaafamaatiin jiru Bayern Munich jalqaba ergisaadhaan fudhachuudhaan walii galtee keessatti immoo dirqama bitachuu galchuu fi jedhamaa jira kilaboonni lamaan waliin haasaa eegaluudha kan himamaatiin jiru odeeffannoo keenya xumuraatiin dorgommii teenisa dirree US Open bara 2025 ilaaluudhaaf dorgommichi eegalee jira marsaa jalqabaa dorgomamaa jira Venus Williams dorgommii kanaan hirmaachuudhaan hawwatummaa akka dabalu godheera ta'us garuu marsaa jalqabaatiin lammii Cheek addunyaarraa sadarkaa 11ffaarra kan jirtu Carolina Muchova waliin taphachuudhaan kan mo'amte obboleettii Serena Williams Venus yeroo torba waancaa Grand Slam argattee turte ta'us garuu sababa dhukkubaatiin akka obboleettii ishiittiin milkooftiin turre jechuun ni danda'ama yeroo dheeraadhaaf dorgommii irraa fagaachuudhaan erga dabarsiteen booda dhiyeenya dorgommii Washington Open injifachuu ishiitiin carraa US Open irratti hirmaachuu argatte Machovaadhaan garuu mo'amuudhaan dorgommiidhaan ala taatee jirti dhiirotaan Carlos Alcaraz lammii Ameerikaa Reeli Opelka 6-4 akkasuma 6-4 marsaa 3 injifachuudhaan marsaa lammaffaattiin darbee jira addunyaarraa sadarkaa lammaffaarra kan jiru Carlos Alcaraz waancaa Grand Slam jaaffaa milkeeffachuudhaaf imalasaa eegalee jira bara 2022 waltajjii kanaan shaampiyoonii ta'ee ture waggaa 3 boodammoo irra deebiidhaan US Open shaampiyoonii ta'uudhaaf imalasaa jalqabee jira addunyaarraa sadarkaa tokkoffaarra kan jiru Jannik Sinner immoo lammii Cheek Vit Kopriva waliin har'uma kan taphatudha kan ta'u